Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel kan biyya alaas biyya keessa teessanii barumsa keenya karaa YouTube hordofaa jirtanii ana nagaa fuutii isin akkam jirtu nagaa keessanii isinii jennee jirra. Kanneen maatiin taanee Yaaqoob YouTube channeliidhaaf subscribe gootanii maatii akka taatan kanneen maatii taatan immoo laayikii, sheer, koomentii gootanii hiriyoota keessan biraan akka geessan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Yaaqoob YouTube channel irratti kanneen barachuudhaaf fedhaa fi hawwii guddaa qabdan barnoota herregaas, barnoota afaan oromoos, barnoota ingiliffaallee kanneen barachuuf fedhaaf hawwii qabdan karaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 76 31 31 irratti bilbiltanii eloo jettanii barumsa kana barachuu ni dandeessu isiniin jenna. Egaan Yaaqoob YouTube channel irras barumsa mata duree kan biraadhaan as deebi'ee jira. Baga nagaan dhuftan isiniin jennee jirra. Har'a kana waliin barannu jecha ijaaruu kan jedhu waliin baranna. Dubbisame kana jecha ijaaruu kan jedhudha mata dureen nuti har'a waliin barannu. Waa'ee maalii baranna? Jecha ijaaruu kan jedhu waliin baranna. Yaadaaf qalbii guutuu nu faana ta'a. Kanaan dura maal barachaa turre? Qubeewwan afaan Oromoo 21 dubbifamaa, 5 dubbachiistuu, 7 qubee dachaa jedhamanii walumaa gala 33 kanneen ta'an barreessinee, dubbisnee, sagaleessinee turre jechaadha. Viidiyoo keenya kutaa darbee keessatti kan biraasi jecha osoo hin uumin dura sagalee akka itti uumnu, sagalee akka itti uummannu, sagalee uumuun dura maal beekuu akka qabnus waliin barannee turre. Yeroo sana sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa hundarratti waliin uumnee xumurree turre jechaadha. Har'a immoo sagalee uumne sana fayyadamnee akkamitti jecha ijaarraa kan jedhu waliin baranna waan ta'eef yaadaaf qalbii guutuun nu faana ta'a. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii ani barsaa Yaaqoobiiti. Jalqaba irratti qubeen kun qubee itti marame kun qubee baa sagalee maalii qabudha? Sagalee gabaabaa qabudha. Kanaaf kun maal jedha? Ba, be, bi, bo, bu. Akkas jedhameti qabadhaa. Kan itti aanu kunoo kun immoo qubee naati. Qubee naa sagalee maalii qabudha? Sagalee gabaabaa qabudha. Na, ne, ni, no, nu. Akkas jedhaa jechuudha kun. Inni kun akkasii jechaadha. Kun akka kanaadha. Kan itti aanu qubee gaati kun. Kun qubee maaliiti? Qubee gaati. Keessa deebi'ee akka hin taaneef hima jecha ijaaruun dura maal beekuu qabnu waan ta'eef. Kun qubee gaadha. Qubee gaa kana. Qubeen gaa kun gaa dheeraadha kun. Gaa kun immoo gosa dheeraadha. Gee, gii, goo, guu jedha jechaadha. Qubeewwan dhedheeraadha jechaadha. Amma gaa as keetii fuunee asitti kunoo hima ijaarrama. Asitti kunooti jecha kun. Amma kun maal jedhaa? Buna jedha. Kun buna jedha. Buna jecha jedhu kana ijaaruun dura maal fudhachuu qabnaa? Baa'uu ulaa kunoo kana. Tokko asii kana fudhata. Kan biraa immoo naa kana dhufee asii fudhata. Kanaaf kana gaafa walitti laatan maal fida dhufee? Ilaa buna jedha dhufee jechuudha asitti. Buna. Maal jedhaa? Buna jedha jechaadha yeroo barreessinu. Buna jedha. Kanaafiyyuu sagalee ijaaruun dura sagalee jecha ijaaruun dura sagalee beekuun nurra jiraata jechaadha. Buna kan jedhudha kun. Buna jedha. Buna kana kan asii fudhatee buna kan jedhu ijaare. Mee kan itti aanu kan biraa kana ijaaramee jiru. Kun maal jedha? Dubbisaa mee kana. Dubbisaa. Sekeendii 5. Bona. Yes. Bona jedha kun. Bona jedha. Bona kan jedhu kana ijaaruudhaaf dura sagalee gabaabaadhaaf baa'oo, naa'aa sagalee gabaabaadha lamaan isaanii. Sagalee gabaabaadha. Kanaafuu bona kan jedhu kana asii baa, oo, bo kan jedhu kana fudhate. Asii naa, aa, na kan jedhu fudhate. Gaafa kanaaf kana walitti fiddan maal taaree? Bona jedhaa jechaadha. Maal jedhaa? Bona jedha. Haala akkanaan uumtuu jechaadha. Kan itti aanu jedha ilaalame kana. Kun immoo isuma kanatu dheerate. Ootu lamatee, aatu lamatee. Asitti bona jedhaa. Asitti maal jedha kun? Kun immoo maqaa namaati. Boonaa jedha kun. Maal jedhaa? Boonaa. Asitti dheeraadhaa. Asitti dheeraadha. Inni bona jedhu kun asitti gabaabaadhaa. Asitti gabaabaadha. Garaagarummaa isaanii ilaalaa. Kun bona maqaa waqtiidha. Kun bona maqaa namaati. Boonaa kan jedhu baa'oo asitti lama gaafa ta'u asitti kun akkas ta'u boo dheeraa fi naa dheeraa gaafa walitti dabalatan maal ta'e? Boonaa jedha jechaadha. Maal jedhaa? Boonaa jedha.
Boonaa kan jedhu haala kana. Hima dheeraa akka itti jecha dheeraa akka itti ijaartu jechuudha. Kan itti aanu kun maal jedha kun dubbisame kana? Gaabii jedhu kun gaabii jedha. Gaabii. Gaabii immoo laa kunuunsi gaa dheeraadha kun hundina. Gaa jedhame gaa bii jedhamini kun immoo dheersaa kana immoo bii dheersaa mee kana laman taa kun gaa dheeratu biin doore gaafa walitti laatan maal taatee dhufe gaabii jedhu gaabii jedha jechuudha. Gaabii gaa dheeraa fi bii dheeraan maal jedhu gaabii dhufe uumaa jechuudha. Ammallee kun maal jedhanne kun gaabiidha jenne. Amma immoo asitti kan laalame asitti kun immoo maal jedha kun kunoo gaabii jedha kun maal jedha kun immoo gaabbii jedha kun gaabii jedha kun gaabbii jedha garaagarummaa isaanii ilaalaa ba'aan kanatu maal ta'e in dabalama la ba'aa kanatu dirribii ta'a ba'aa inni kun gaafa dirribii ta'u asitti dhufee maal ta'a gaabbii jedha jechuudha kun gaabiidha kun gaabbii garaagarummaa qabu dheeraadha lamaan isaanii jechaa asitti ba'aan irra deebii waan ta'eef asitti tokko asitti ba'aan tokkicha asitti ba'aan irra deebiidha maal ta'a dhufe jecha hiikaa garaagaraa illee ni qabaata jechaadha. Kan biraan kan dubbisame maal jedha kun gabaa jedha kun gabaa jedha fakkeenyaaf kan jalqabaa kun maalidha gaadha gaa isuma kana gaafsitu dheeraa miti kun tokko gootu ga'aa abbaa aa tokko gootu gaafsitu jechuudha. Asitti kun abbaan gaabaadha asitti abbaa kan dheeressitu gaafa walitti fiddan maal jedha gaafa walitti fiddan kun maal jedha gabaa jedha gaafa dubbistan gaafa walitti dhufu gabaa kan jedhu kun akka fakkeenyaatti kan gabaabsinee xiqqeessinee fudhanne wanti hunduu maqaawwan jiran jechiiwwan addunyaarra afaan oromoo jiran hundumtuu haala kanaatiin ijaaramuu jedhu hundi isaanii. Ammas mee fakkeenya kan biraa ilaalu fakkeenya kan biraa kun sagalee gabaabaa maaliiti sagalee gabaabaa caati kunoo sagalee dheeraa raati kun immoo sagalee dheeraa raati kan itti aanu kun kan itti maramaa jiru kun immoo sagalee gabaabaa maatii jechaadha. Amma gaa sagaleewwan kana fudhannee jecha gabaabaa yookaan jecha dheeraa jecha gabaabaa dheeraa illee qaban waliin ijaarra. Kan jalqabaa kan alaa maal jedhu kun cii kunooti raa'ee lama kunooti mee walitti fidaa kanaaf kan cii pilaas raa'ee maal kennaa ciree kan jedhu nu kennaa jechaadha gaafa walitti fidnee ijaartan kun ciree jedha ciree kana fudhachuuf asii fi kan walitti fidnee ciree kan jedhu ijaarran. Amma kan biraa kan itti aanu kun maal jedha kun ciruu jedha kun immoo kanaafi kana gaafa walitti fidaanu ciruu kan jedhu nu kenna. Miti eeyyee akkasi. Kan biraa mee kana fudhaa kana ilaalaa mee kun maal jedha dubbisame kana seekendii 3 caama ulfaadhaa caama jedhaa jechuudha kun maal jedhaa kun caama jedha caama kana ijaaruudhaaf caa gabaabaadha kun kana dheeressaa caa hin dheeratu hin dheeratu asii immoo maa fudhaa kottaati maa gaabaa maa itti daagaa gaafa kanaa fi soolii kanaaf sagadii kan walitti hidhatan caa dheeraa fi maa gabaabaa gaafa walitti hidhatan maal argattu akkuma asirratti argaa jirtan caama kan jedhu kana argattu jechuudha. Caama kan jedhu kana argattu. Hima gaafa ijaarru sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa sagalee dheeraa sagalee gabaabaa kanaan dura sagalee isinii keenya ture sana yaadachuun dirqama koo fi dirqama keessan jechuudha. Wanta kana baruudhaaf yookaan jecha baruudhaaf inni sun dirqama tokko tokko keenya irra jiraatudha. Akkasuma ammallee sagalee gabaabaa fudhannee jecha tokko waliin ijaarru. Kun sagalee gabaabaa maati? Kunoo sagalee gabaabaa naati. Amma gaa sagaleewwan gabaabaa lamaan kanaan jecha ijaarra. Kun maal jedha? Nama jedhu kun nama jedha. Sagalee gabaabaa nama jedhu kana ijaaruudhaaf ilaa kun sagaleen naa kunooti sagaleen maa kunooti. Walitti fidaame lamaansaa. Nama kan jedhu nu kennaa jechuudha dhufe. Nama kan jedhu nu kenna. Nama kan jedhu nu kenna. Galagalchaa immoo naa kanaa fi maa kana bakka wal jijjiirsisaa. Asitti maal jedha kunoo? Mana jedhu kun mana jedha. Mana kan jedhu kan ijaaruuf maan kunooti naan kunooti. Sagalee gaafa wal jijjiirnullee
nama jedha, mana jedha. Sagalee haala kanaan ijaarra. Kun sagaleewwan gaggabaabaa akka fakkeenyatti nuu ta'an, ka'umsa kan nuuf ta'anidha. Akkasumallee kun sagalee gabaabaa maaliiti? Faati. Kunoo sagalee gabaabaa laati. Sagaleewwan kanaan hima ijaarra gaama. Jecha ijaarra sagaleewwan kanaan. Sagaleewwan kanaan gaafa jecha ijaarru mee kan jalqabarratti argamu kun maali? Kan jalqabarratti argamu kun lafa jedha. Lafa kan jedhu kana jedhuudhaa fi laan kunooti, faan kunooti. Sagalee kana lamaan gaafa walitti fidnu jecha maal nuuf kenna? Jecha lafa jedhu nuuf kenna jechaadha. Jecha maal jedhu nuuf kenna? Jecha lafa jedhu nuuf kenna. Akkasumallee amma bakka wal jijjiirsisaa. Lafa kan jedhu kanaa fi faa as jiru kana laa as jiru kana jin bakka wal jijjiirsisaa akkasitti. Gaafa bakka wal jijjiirsisaa maal argattu? Kunoo faladha kunoo. Gaafa bakka jijjiiramu. Faan kunooti, laan kunooti. Gaafa walitti hidhatan maal ta'a? Fala jedhan immoo. Maal jedhaa? Fala jedha. Haaluma kanaa illee gara olitti kan ilaalaa turre. Maa sagalee dheeraa ilaallee turre miti? Eeyyee. Sagalee dheeraa, sagalee gabaabaa maa ilaallee turre? Amma kun maal jedhaa? Lama jedha kun. Maal jedhaa? Lama jedha. Lama kan jedhu kun laan kunooti. Sagaleen gabaabaa maa immoo kunooti. Sagaleen gabaabaa maa kunooti. Sagalee gabaabaa maa asii fudhannee sagalee gabaabaa laa asii fudhannee gaafa walitti ilaalu maal argannaa? Lama kan jedhu kunuu kan arganna. Lama kan jedhu kan argachuudhaafi sagalee gabaabaa laa fi sagalee gabaabaa maa beekuun dirqama koof dirqama keessanii jira. Kan itti aanu kun maal jedha? Dubbisaa kana. Dubbisaa. Foon jedha. Ulfaadhaa. Foon jedha. Foon kan jedhu kan jedhuudhaafi sagaleen gabaabaa faa kunooti. Sagalee gabaabaa faa sana dheersina. Foo jennee dheersina. Kana booda asii sagalee gabaabaa naa jira miti goddan. Sagaleen gabaabaa naa jira. Sagalee gabaabaa naa aa kan jedhu kana aa kana biraa balleessina. Maal qofan bifnaa? Naa qofan bifna. Gaafa naa qofan bifnu asitti maaluu kenna reeku nu dhufe? Foon kan jedhu nu kenna kun. Foon. Maal kan jedhu nu kenna? Foon kan jedhu nu kenna. Fakkeenya kan biraa fudhannu loon jedhamee kun dubbisaa kana. Kun maal jedhaa? Kun loon jedha. Jechi loon jedhu kun sagalee maaltu nuuf kenna? Sagalee laa gabaabaa kunooti. Sagalee laa gabaabaa kanaa loo asii fudhannee loo kana mi'a dheeressinu. Maal ta'a kun? Loo dheeraadha miti? Dheeraadha kun. Asii immoo dhannee naan jira miti kunoos? Naan kunoos jira. Naa gabaabaan. Naa gabaabaa kanaa aa bukkeetii balleessina. Maal tafaa? Naa qofaa tafa miti? Naa qofaa tafa. Gaafa sagalee laa dheeraa sagalee laa loo dheeraa kana naatti daballu maal loon kenna asitti dhufee loon kan jedhu nuuf kennaa jechaadha. Loon kan jedhu nuuf kennaa. Kun haala kanaan ijaarama. Kan biraan dubbisame kana. Dubbisa mammaasa gaatti maal jedhama? Loomiin tokko nama 50 oolidha. Nama tokkoo fi baadha jedhama miti. Loomii jechattii sana jechuudha. Loomii jetti kun. Kun maal jedhaa? Loomii jedha. Laa oon kunooti dheersaa kana. Sagalee maa gabaabaa gubbaatti argannee turre immoo mii dheeraa godhaa. Loomii jedhaa jedhu gaafa walitti hidhaatan. Gaafa walitti fiddan maal jedhaa? Loomii kan jedhu jecha nuuf kennaa jechaadha. Haaluma kanaan ammallee amma waan sirriitti beekuu qabnu. Kun maal jedhaa? Kun maal jedhaa? Kun maal jedha? Garaagarummaa qubeeti hundi kana. Garaagarummaa qubeeti. Waa'ee garaagarummaa qubee kanaa yuutuubii biraa, viidiyoo biraa hojjennee waliin barra. Garuu jecha ijaaraa jirra waan taaneef yeroo jecha ijaarru akka itti fayyadamu. Fakkeenyaaf kan jalqabaa kun maal jedhaa? Kun maal jedha? Kun dubbisaame. Kun maal jedhattan? Maala jedha kun. Kun maala jedha. Kunoo malaa jedha. Malaa. Kunoo mala jedha. Mee sadasaa dubbisame. Kun maala. Kun malaa. Kunoo mala jedha. Maala kan jedhu, malaa kan jedhuu fi mala kan jedhu kana viidiyoo biraa hojjennee ittiin walitti deebina. Nu faana waan taataniif ulfaadhaa. Horaa bulaa deebana. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaaliiti. Ani immoo Barsaa Yaaqoobiiti. Sabiskiraayib gootanii maatii keenya akka taatan laayik, sheer, koomentii gootanii nu faana akka taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa. Kanneen barumsa kana karaa bilbilaa, karaa onlaayinii, karaa imoo, karaa waasaappii, karaa telegiraamii, karaa zuumii, karaa googil foormii kanaaf kana kan fakkaataniin kanneen barachuuf fedhaaf hawwii qabdan
Lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti argamu kanaan nuuf bilbiltanii nu quunnamuu dandeessu isiniin jedha. Yaaqoob YouTube channel horaa bulaa deebanaa bakka gaarii tura.